odeeffannoo gaddaati kan isin biraan gahu. Diyaagoo Jootaan balaa konkolaataatiin addunyaa kanarraa boqateetii jira. Duuti tasaa Diyaagoo Jootaa rifaatu guddaa uumee jira. Torbaan dura gaa'ela kan godhate jifataan sarara fuulduraa Diyaagoo Jootaan balaa konkolaataatiin kan boqate. Gabaasni Speen irraa bahe akka ibsutti taphataan sarara fuulduraa Liverpool balaa konkolaataa isa mudateen umrii waggaa 28tti du'uu isaati kan ibsame. Obboleessi taphataa lammii Poorchugaal kana Andree Silva jedhamus isuma waliin balaa konkolaataa kanaan lubbuun isaa darbee jira. Balaan konkolaataa kun Speen bulchiinsa Zaamoraa jedhamu keessatti kan mudate. Taphataan ganna 26 kan kilaba Poorchugaal kan Reegan Beenfeel jedhamu taphataa kilaba Beenfeel jedhamu kan obboleessa Diyaagoo Jootaa ta'e jechuudha. Balaa kanaan lubbuun isaa darbee jira. Humna nageenyaa Speen Gaardiyaa Siivil jedhamu obboleewwan lameen konkolaataa Lamborghini ittiin imalaa turanirraa balaan qaqqabee lubbuun isaanii darbee jira jechuudhaan kan ifoomse. Wayita konkolaataa bira taruuf jedhan gommaan konkolaataa isaanii dhoohuun abidda mudateen balaan kun akka qaqqabees ibsamee jira. Diyaagoo Jootaa jaalallee isaa waggaa dheeraaf waliin turanii fi ijoollee 3 waliin qaban Ruutee Kaardooso waliin erga cidha godhatee ji'a tokko darbeetii jira. Sirna gaa'ela isaanii waxabajjii 22 raawwatan irratti suuraa ka'an dhiyeenya miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansuun isaanii ni beekama. Jootaan bara darbe Liverpool waancaa Premier League England akka fudhatuuf taphataa gumaacha olaanaa baateedha. Waxabajjii darbe wayita Poorchugaal Speen mo'achuun waancaa Nations League injifattus Jootaan gumaachisaa olaanaadha kan ture. Federeeshiniin kubbaa miilaa Poorchugaal fi akka waliigalaatti kubbaa miilaa Poorchugaal gaddaa hamaadhaan guutamee jira jechuudhaan ibsa kan baase. Diyaagoo Jootaa taphataa addaati. Goomsaa waan addaati. Taphoota intarnaashinaala 50 ta'an irratti hirmaatee jira. Taphataa ajaa'ibaati. Garee isaa fi garee faallaanis taphataa kabajamuudha. Hawaasa keessatti jaalalaa fi kabaja guddaa qaba jedha ibsi Federeeshinii kubbaa miilaa Poorchugaal. Taphattoota jajjaboo lama dhabnee jirra kan jedhu ibsichi duuti Diyaagoo Jootaa fi Andree Silva kubbaa miilaa Poorchugaaliif kisaaraa guddaadha. Duudhaa isaanii kabajuu fi itti fufsiisuuf waan dandeenyu hundaa ni raawwanna jedhee jira. Federeeshinichi dorgommii biyyoota Awurooppaa kan dubartoota kamisa har'aa Poorchugaalii fi Speen gidduutti adeemsifamu irratti yaadannoon taphattoota kanneen akka taasifamu jaarmiyaa kubbaa miilaa Awurooppaa hooggan UEFA fi akkasuma galata galcheetii jira. Jootaan bara 2016 bakka obboleessi garee dargaggoota keessa ture. Taphataa Poortoo ergisaan seenuudhaan amma taphataatii jiru. Obboleessa isaa lubbuun isaa waliin darbite jechuudha. Bakka sanadha kan taphataatii ture. Du'a Diyaagoo Jootaa fi Andree Silva irratti gadda cimaanutti dhagamee ibsuu barbaanna jedhee jira. Taphattoonni ciccimuun hedduun isaaniis maatii isaaniitiif akkasuma daa'imman haadha manaa isaatiif jajjabina akkaawwanii kan kaasanii taphattoonni hedduun isaanii Kiristaanoo Roonaaldoo hiriyoonni garee isaa akkasuma Vinishees Juunior dabalatee taphattoonni kubbaa miilaa gameeyyiin gurguddoon kan durii fi kan ammaallee duutii tasaa Diyaagoo Jootaa akka qalbii isaanii cabseedha kan barreessaatii jiranii. Diyaagoo Jootaa bara 2016 Atleetico mallatteessuudhaan isa dura tapha professionaalaa tokko jedhee kan eegale kilaba Pocos di Ferreira jedhamu keessatti kilabni kubbaa miilaa Poortoo gaddaa hamaa keessa akka jiru ibsee jira. Kilabiin inni yeroo jalqabaatiif tapha professionaalaa keessatti eegale jechuudha. Obboleessi Jootaa Andree Silvaan erga bara 2017 Poortoo gadhiisee booda kilaba dargaggoota Poorchugaal 3 keessa taphateeti jira. Isa booda bara 2021 kan Godumar kilaba jedhamutti makame. Bara 2023 bilisaan kilaba Paana Feel jedhamu kan seene jechuudha. Ergasii baroota lamaan darban taphoota 59nis hiriireetii jira. Ministeerri muummee Poorchugaal Luis Montenegroon taphataan mallattoo Poorchugaal ta'e Diyaagoo Jootaa fi obboleessi isaa du'uun taatee suukaneessaa fi kan hin eeggamnedha jedhanii jiru. Maatii taphattoota kanneeniif jajjabina akka hawwanis kan dubbatanii waldaan kubbaa miilaa biyyattii du'a taphattoota kanneeniitiin baay'ee akka gaddeessa kaasanii jiru. Ministeerri muummee biyyattii egaa gaddaa onnee nama cabsuudha. Osoo kaayyoo isaa galmaan hin gahin kichuutti citee jedhamee jira. Diyaagoo Jootaan umrii 28 irratti argama. Taphataan kun egaa keessattuu taphataa qaxalee garee biyyaalessaa fi akkasuma kilaba isaa Liverpool keessatti yeroo gaarii dabarsaa jirudha. Balaa
isaa kanaan lubbuun isaa darbuun namoota hedduu baay'ee kan rifaasee fi namoonni hedduus du'a isaa kana amanuu hin dandeenye. Konkolaataan inni ittiin imalaa ture egaa Lamborghini kan jedhamtu kun yeroo konkolaataa bira darbuudhaaf jedhanidha gommaan dho'uudhaan battalumatti ibiddi qabate konkolaatattiin guutumaan guutuutti kan barbadoofte. Egaa namni suuraa konkolaataa gubatee sana argee reeffa isaaniitu arguun ni danda'ama kan jedhu kan nama jechisiisu balaa hamaa baay'isuu kaneessaa ta'edha. Taphattoota kanneen irratti kan mudate egaa maatii fi hiriyoota Diyaagoo Joota obboleessa isaa Andrees Silvaadhaaf jajjabina akka hawwuudha. Kan muummee ministeera biyyattii irra deebiidhaan kan barreessanii egaa OBN's du'aan boqochuu taphataa kubbaa miilaa beekamaa kana gadda itti dhagahame ibsuudhaan jaallattoota isaatiif jajjabina akka hawwuuni. Odeeffannoo biraatti waan darbuu jijjiiraatiin wal qabate Arsenaal argannaa waqtii jijjiirraa kana sarara fuulduraa isaa cimsachuudhaaf akka sochoodhaa kan himame keessattuu dhiyeenya kana Kepa Arrizabalaga kan eegaa haara mallatteeffachuun isaa ni beekama. Sana alaa taphattoota kanneen akka Martin Zubimendi fi Christian Norgard fudhachuudhaaf waliigalteerra gaheetii jira. Sana alaa taphataa Valencia Christian Mosquero jedhamu mallatteeffachuudhaaf akkasumas sochii eegalee jira. Kunosoo kanaan jiruuti ka Director Sportii Kilabichaa Andaa Beertan waa'ee sarara fuulduraa isaanii cimsachuu irratti dhiyeenya ibsa kan kennani. Ibsa isaanii kanaan sarara fuulduraa taphataa jabaa goolii isaanii galchuu danda'u mallatteeffachuudhaaf fedha akka qabanidha. Taphattoonni kunniin eenyu fa'i kan jedhu ilaaluudhaaf Benjamin Sheshko fi taphataan Sporting Lisbon Victor Yokeres keessatti argamu. Sanaan alagaa taphataan sarara fuulduraa kilaba Newcastle United Alexander Isak filannoo sadaffaa ta'uudhaan kan jiru. Garuu gatii taphattoota kanaatiin wal qabate fakkeenyaaf Alexander Isak mallaqa guddaadhaan Newcastle United kan isarraa barbaadu. Taphataa kana fudhachuu Arsenal mallaqa guddaa kana kaffalee fudhachuu akka hin dandeenyedha gabaaseelleen kan addeessanii. Sanaan alammoo Benjamin Sheshkotiin wal qabateen taphataa kana fudhachuudhaaf jalqaba irratti kan hiriiranii ta'us garuu gatiin taphataa kanaan mallee ol ka'uu isaatiin wal qabateen Arsenal waan inni hin eegne isa mudachuu isaatii kan ibsame. Sanas ta'e kana garuu Arsenal ganna kana sarara fuulduraa isaa cimsachuudhaaf taphattoota sadeen kana keessa kanaan alammoo mallaqa kan itti ol ka'u yoo ta'e taphataa biraa mallatteeffachuudhaaf akka hojjetudha Director Sportii Kilabichaa kan dubbataniin. Odeeffannoo biraatiin Manchester United arganna taphataa sarara fuulduraa Ole Watkins fudhachuudhaaf akka barbaadudha kan ibsame. Manchester United hanqina goolii galchuu isa mudate furuudhaaf taphattoota sarara fuulduraa barbaadaa jiraachuun isaanii beekama. Kana keessaa tokko irratti Arsenaaliin barbaadamaa kan ture Victor Yokeres isa tokkodha. Amma immoo Ole Watkins mallatteeffachuudhaaf haasaa akka eegaleedha. Haasaa eegale daranuu cimsuudhaan Aston Villa waliin dhimmoota garaagaraa irratti dubbachaa akka jirudha kan himame. Gatiin taphataa kana Aston Villaan itti gurgurachuu barbaadu hamma paawundi miliyoona 60 akka ta'edha kan ibsame. Egaa mallaqa kana Manchester United kaffaluu akka danda'us kan himame. Sanaan ala Manchester United gurgurtaa Sancho irra hamma paawundi miliyoona 25 ni barbaada jedhameeti jira. Juventusitti kan makamu ta'e taphataan kun Juventus taphataa kanaaf paawundi miliyoona 25 Manchester United akka kaffaluudha United kan barbaadu. Mallaqa taphataa kanarraa argatuu fi akkasuma baajata kana dura taphataa sarara fuulduraa mallatteeffachuudhaaf qabataa walitti dabalee taphataa kana fudhachuudhaaf humnas akka qabuudha kan himamaatii jiru. Sanala taphataa kana kilaboonni hedduun barbaadu irratti argamu. Garuu Manchester United haasaa kilaba kana waliin qabu daran akka cimseedha. Aston Villa waliin kan qabu daran akka cimseedha kan himame. Itiliidha kan argannu jalqaba irratti waancaa Awurooppaa bara 2032 Itilii fi Tarkiyyeetu waloon qopheessa. Garuu dorgommii kanaaf staadiyeemiiwwan Itilii akka gahaa hin taanedha kan ibsamaatii jiru. Staadiyeemiin Itilii hedduun isaanii kan dulloomanii fi haaromsi hin taasifamneef akka ta'edha kan ibsame. Egaa Itiliin galii kilabootaa guddisuu fi staadiyeemiiwwan dullooman kana fooyyessuudhaaf karoora akka qabdudha kan ibsame. Egaa staadiyeemiin ishiin fooyyessuuf karoorfatte hedduun isaanii kan baroota dheeraa dura ijaaramanidha. Egaa bara dhufu kana garuu UEFA gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa staadiyeemiiwwan 5 sadarkaa waancaa kana qopheessuu irra gaan Itilii irraa akka barbaadudha kan ibsame. Ammatti akka
himamaa jirutti yoo ta'e istaadiyeemiiwwan Itilii keessa jiran keessa istaadiyeemii tokko qofaatu waancaa Awurooppaa bara 2032 qopheessuudhaaf qophii ta'e jedhamee jira. Istaadiyeemiin kunis istaadiyeemii Juventus Turin akka ta'e ibsameeti jira. Sanaan ala istaadiyeemiiwwan hedduun isaanii ulaagaa silaa UEFA yookiin gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa kaayee akka hin guunnedha kan ibsame. Biyyattii keessatti yookiin Itilii keessatti haaromsi yookiin ijaarsi istaadiyeemii akka harkifatuu fi inumaayyuu kan waggaa dheeraa fudhate akka ta'edha. Sababoonni garaagaraa ni ka'u. Mallaqa wal qabatee kilaboonni galeen isaanii muraasa waan ta'eef istaadiyeemii mallaqa guddaa ramadanii ijaarsuu akka hin dandeenyedha kan ibsame. Akka fakkeenyaatti istaadiyeemiin ni haaromfama yookiin ni ijaarama jedhamee karoora qabamee fi waggootaaf lafa harkifate kan AC Milaanii fi Inter Milaan waloon fayyadaman San Siro yookiin Giuseppe Meazzaadha. Istaadiyeemiin kuni kilaboota gurguddoo biyyattii lamaan waloodhaan kan itti fayyadamanidha. Erga ni haaromfama yookiin ni ijaarama jedhamee waggaan 3 darbee jira. Sanaan ala ammatti istaadiyeemiiwwan akka Lazio fi Roomaas gara kibba biyyattiitti fagaatanii argamuunsa haaromsaafis mijataa akka hin taanedha kan himamaatii jiru. Bara 2007 hamma 2024 bara dabarsine kana gidduutti istaadiyeemiiwwan 6 qofaadha kan Itilii keessatti haarome. Bara 2007 hamma bara 2024 gidduutti kun lakkoofsan xannaa ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Baroota kanneen gidduutti biyyoota Awurooppaa biroo keessatti istaadiyeemiiwwan meeqatu haarome yookiin ijaarame kan jedhu ilaaluudhaaf Jarman keessatti istaadiyeemiiwwan 19, Ingilaanditti istaadiyeemiiwwan 13, Firaansis keessatti istaadiyeemiiwwan 12 akka haaromanidha. Dhaabbanni gorsaa PwC jedhamu kan gabaase egaa Itiliin istaadiyeemii ijaaruuf ta'e istaadiyeemii kilaboota ishee ijaaruuf ta'e haaromsuu irratti hanqina akka qabduudha kan ka'e. Ijaarsa istaadiyeemiitiin wal qabatee mootummaan Itilii amma waancaa Awurooppaa bara 2032tiif jecha mallaqa ol'aanaa ta'e ramaduuf akka qophaa'edha. Kunis yuuroo biliyoona 5tti siqu akka ta'edha kan ibsame. Waancaa addunyaa bara 1990 booda ijaarsa istaadiyeemiif mootummaan mallaqa hamma kana yoo ramadu kan jalqabaatis jedhamee jira. Itiliin qaama kubbaa miilaa Awurooppaa bulchaa jiru UEFAaf istaadiyeemii 5 sadarkaa eeggatan taphoota waancaa kana qopheessan hanga onkololeessa bara dhufuutti dhiyeessuu qabdi jedhamee jira. Akkuma dursanii kaasee istaadiyeemiiwwan 5 kana keessa istaadiyeemiiwwan sadarkaa san eeggatan istaadiyeemii tokkicha qofa akka ta'edha kan Juventus Turin ammatti istaadiyeemiiwwan 10dha kan sanada caalbaasii kanaaf dhiyeessite. Itiliin garuu kurnan kana keessa Turin qofti fudhatama akka argatee fi kanaaf hamma bara dhufuutti istaadiyeemiiwwan amma jedhame kunniin haaromsi isaanii gaggeeffame waancaa kanaaf qophii ta'uu akka qabanidha kan ibsame.